Duma seerra akkatti ilaaluu qaba. Kanaaf yoo seerraa ilaalottanii tajaajiltoota ejjarratti qaban dubartii namarratti qullaa kan qabame meeqan jiru isa qabdaniittu ofii keessa miidiyaatti gadhiisaan turre nama dubartii irratti qabame viidiyoo waraabdanii raajii guddaa beekamaa kabajjan isa seeratti dhiyeessitanii seera bira jiraanni mana seeraa sinii galeeraa inni isa seeratti dhiyeessaa dura erga isa seeratti dhiyeessitanii booda isa bichaadha. Kan dubartoota meeqa gudeede dubartoonni mannaa irratti baran tajaajiltoota waldaati baran. Indee meesheekii guyyaa tokko dubartii gudeedee akkas ta'ee jedhame dhageessanii beektu? Mee dhageessanii beektu? Ilmaan Islaamaa masgiida keessatti dubartii gudeede jedha dhageessanii beektu? Kan dhagaamu guyya guyyaatti oduun kan miidiyaan afarsaa oolu kan miidiyaan lallabaa oolu tajaajiltoota Pirotestaantiidha. Dura isaanii seeratti dhiyeessa. Kanaafi otoo fi keessan of hin qulqulleessin isa bakkee qulqulleessuudhaaf yaadina. Dura keessan qulqulleeffadhaati egasii booda isa bakkee qulqulleessitu. Keessa keetuun qulqulleessi macaafa qulqulluutu jedha kana. Maatewos 7:7 dubbisa dhagaati. Maatewos 7:7 maal akka jedhu erga bartanii booda achi booda dhuftanii qeequu dandeessu achi booda waan barbaadan jechuu dandeessu. Dhaqa Maatewos 7:7 dubbisa maal jedha doonsu. Amantaa kiristaanaa eenyutu qeeqa eenyutu jibba eenyutu itti naafa amantaa kiristaanaa maaliif keessa guddan keessa dhalanne kabaja guddaan qaban namni na bira taa'ee amantaa kiristaanaa rabsoo na bira taa'ee ani hin dhiisu. Wallaahi hin dhiisu nama sana argee jennaan. Anatu seeratti dhiyeessa. Viidiyoon abdii hojjete lamaan garuu viidiyoo kiristaana qeeqotu hin taane viidiyoo raajota sobduu qeequdha. Aseteenyaa na beekin isuma kaleessa waaqboonfaa duukaa hojjetaa ture sanatu hojjete malee wanta biraa hojjete hin qabu. Waaqbooniin dhaqaa seeratti dhiyeessa akkas taanaan. Dhimmi kun deemee waan biraa keessa dhagatee nama galcha waan biraatti nama deemsisuu danda'a. Kanaaf jibba amantiirraa qabdanidha kan isin deemaa jirtani malee dhuguma amantii kana waa'ee ijoollee munyaanyee waa'ee amantiin beeknetu irraa TikTok irras bahee Facebook irras bahee peejii ishee guddifachuudhaaf waa'ee amantaa su abar waa'ee abdiyaa su abar. Warra waa'ee amantiin beekne amantiin kun maal akka ta'e warra hin beeknetu amantiin kun amantii akkamii akka ta'e warra hin beeknetu achas bayaa so'achuu. Warra waa'ee amantii malleetu gaafatte maal akka ta'e hin beekne. Warra mana puuliitti guyyaa ishee guggubaa ooltu. Ijoolleen Islaamaa mana puulii akkana jedha sagalichi. Siif banameera jedha galgala kana wanni waggaa sadiif ji'a ja'atti faajjaa dhaga siidhifameera jedha dingilcha. Haa raawwatamu. Raawwatameera jedhi mi'aati. Raawwatameera. Ameerikaa si ofeera ammeen jedhe. Miilaan moo xiyyaaraan? Ammeen jedhe ta'e dhiifaa. Miilaan moo xiyyaaraan? Hafuurri akkanaa miilaan nama oofaa argaan. Intisaar. Hin beektu intisaar. Maal jette nama waaqayyoo? Intisaar. Ameen hala. Ameerikaa si ofeera ammeen jedhe. Paaspoortii qabda. Ameen. Ameen haadha Hin qabu yaa nama waaqayyoo. Baafadhu kaa. Baafadhu kaa. Ishi jedhe. Mattooqaa hin qabu. Ilaali. Akkaawuntiin kee guutameera. Ameen. Postaan Akkaawuntiin qabu. Ati fiigdee dadhabde miti ati. Akkas yaa nama waaqayyoo. Fiigdee dadhabde miti hin jedhe. Akkasii dhugaa. Daldaalteetu daldala jalqabdee dhiiste miti ati. Dhugaadha. Gaafa biyya Dubaay. Suus. Leluula. Wallaahi ati. Angooti siraa jaame. Fiigicha ijoollummaa keettillee fiigicha jalqabdee dhiiste. Hadhayyuyyaa. Mana barumsaatti. Hadhayyuyyaa. Dhugaadha yaa nama waaqa. Dhugaa. Maal sii godhure siin jedha. Maalan sii godharee. Maalan sii godharee dhimma keedha. An maalan sii godharee dhimma kee dhiiste siin jedha. Hey. Hadhayyuyyaa. Ameen. Hayyee. Laal akkaawuntiin kan kee guutameera. Ameen jedhe. Ameen. Ameen. Buukii qabdaa? Kaleessa. Hin qabu. Maalirra si guutere? Maalirra si guutere?
Eshi konkolaataa si oofsiseera. Lakkoofsa shan ja'a torba gaaf tokko wayii. Mandaa fi qaadii qabdaa? Hin qabu. Abanni si galchan kaa'ee siidhani. Akkam si godharee? Ustaz Sudi wallahi gudi wayii sinii himaa. Gaaf tokko raajii wayii lakkoofsa torba saddeetii shan arguu jira jedhee dijiitii torba dubbate. Jennaan dhugaadha taargaa makiinaa kootiiti jedhe. Taargaan dijiitii torbaa biyya keessa jira mi'a sumaan naa himaame. Tokkommoo maal ta'e isti fakkaata halkanidha. Kiristaanonni kun dhiirri isaanii fi durbi isaanii wal fakkaatu yeroo baay'ee surree moffatu, kootii moffatu, kootii uffatanii haguuggatanii taa'u. Waluma keessa taa'a hizbiini. Dhalaanis dhiirris waluma keessa taa'a. Dhiifama garuu. Innaa harreen fuulaa isin argee Ustaaz Gingilchaa bagan isin argee. Salaamu alaikum. Hundumtuu wal keessa taa'a namichi tokko keessumummaa dhufee borcii qaba. Tajaajilichi nama borcii tajaajilee beeku reefu lafaa dhufaa dhagaa. Achi isa booda dubartiin ana ati sodaa guddaa keessa jirta. Baay'ee raafamta, baay'ee sodaatta. Millaaciin tokkollee utuu sirran ga'iin hin deessa siin jedha jedhe. Nagumaan deessa. Dhiira barnamichi borcii qaba malee. Dhiira namichi borcii qaba malee. Yoo deessoo dhiira mudurba deessa jedhan sagalee waaqayyoo. Dhiira deessa de maqaa isaa Saamu'eel jettee moggaas ta'e. Waa keessa rabbi nama baasee. Hafuurichi faallaa raajee bar. Alhamdulillah yaa rabbi. Raajjati. Alhamdulillah. Raajjati jibde. Ani moo maamoo raajaan jira biti godhoo gad naqaan jira moo kaakkaan jira moo godhoo. Kaakkaa'an moo kaakkaa'an? Yoo fedhe guyyaa lama dura jimmaa galtee dhufee raaja qofa tokkommoo. Inni mara bahee kalakkuu deessa Yoo fedhe guyyaa lama dura jimmaan deemtee deebitee dhufee sitti raaja namni. Warree. Ustaaz Sudi kaleessa galgala televizyiinii keessatti ni ilaalaa ture. Waan haaraatu sii ta'a kara sana deemnaan jedhe sagalee waaqayyoo akkuma naan jette kana kun waan haaraa naa ta'e. Misiriira afin dhufe. Abjuudhaan agarra. Alleluuyaa. Maal si temee dinqi kee madhu? Maaltu siif ta'e? Maaltu siif ta'e? Kaleessotuma akkana dhaabbatee televizyiinii keessatti ilaalaa jiru sagalee waaqayyoo akkanaan jedhatti waan haaraa jireenya kee keessatti ta'uu deema. Ka'ii deemi bakka kana deeminaan jedhe. Akkasittiin ka'eessi bira dhufe kaakunoo sagalee waaqayyoo natti dubbate akkuma natti himtigaa. Akkaawuntii keerra birriin galuuf deema. Iyya fidaa. Fooricha fidaa. Elillee fidaa. Amma waan tokko goona dhuguma waaqayyoo natti dubbata. Dhuguma nan arga. Sulti seensi banna. Seentu isheenis hin gashuu balbilli isheentiin ishee. Dhuguma waaqayyoo natti dubbata. Dhuguma nan arga. Dhuguma nan dhagaa namni jedhu lakkoofsa tokko barreeffadhuuti waan nuyi keessa jirru waan nuyi yaannu maqaa keenya dhufee nutti himu carraa laannaa fi nama tokko buusne lakkoofsa tokko barreeffadhu dhuguma nan arga dhuguma natti dubbata nama qeequuf haasaa tokko leesirraan fudhannu gasi darbanna wallaahi ati nutti dubbattu maqaa keenya nutti numtu jireenya keenya nutti numtu taanan. Akkaan. Waan tokko maqaa Ustaaz Gingilchaarraa kaaftee maqaa isaa jalqabaa abbaan isaanii baasan hin dubbatta. Waaqayyotti dubbatammoo. Wallaahi inni dubbate yennaan jechuudha. An maqaa kee Gingilcha maqaa keessa sirrii isa dhugaa sitti dubbate yennaan an borganaman waldaanatti dhiyoo jiru dhaqeetu gooftaa fudhadha. Qopheesseera kunoo. Eesh wallaahi. Maqaa normaalii. Waan irratti walii gallu waan biraa tokko dubbachuuf sin keessummeessinu waan si ajaa'ibu. Hini malakki. Dubbadhu. Hini maqaa isaa lakki. Eeshi dubbadhu. No, inni himta. Ta'u. Inni ani irraa jaabaran. Ani akka raajuu beekta hattu taa'e. Allah. Hattu.
Qabameera. Wallahi. Qabameera. Hafuurri Saawudii qabeera. Qabeera. كبرني الحمد لله رب العالمين حتى سولي Hafuurri جاهز kee. كوتمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullah. أبدي Rabbi na baasi. والله نم هنت درا eenyu dura si arguu kiyyaaf baay'ee gammadeera dhasee hojjaasaa kiyyaaf yeroo jalqabaatiif sagalee keessa wajjin dubbachuuf. Ajib wallahi baga nagaan dhufte تافت اللي ورا بيرجع anaa dhufu wallahi ana meesha waraabuu bira Wallahi raajee dhabe baradha ana na nyaatte bar suudiitu na nyaate badee suudii jamaal nabi maal si godhe Raajiin tokko argamee dhabe. هم راجل raajee dhabe maal fadheesse كم رانجري من ustaas dingilchaa Sagalee waaqayyo akkinaan jedhe. waa sagal Nama qeequufiin kun barsiisaa Imoo irratti quraana Rabbi barsiisuu naan jedhe. نما واقعي الرجتن انت نسيت Irruma jettan. Abbas Oko. dhadhaa warra jimmaa salaamu alaikum Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. wallahi guyyaa tokko sillee shashamanni argee si dubbiseera abdii ammoo carraa argadhee su guyyaa takka abdii dubbisee suman jedhu abdii dubbisee jira abdii illee arguu kiyyaaf በቃ አንድ በዚች ጋር አቁሙልኝ ወሪ ሻሸመኔ አብዲን ሻሸመኔ አርፎ ረተመ ሜ ማለቶ ነገር ሲሳ የምትወድ wallahi yani gaafa abdiin shaashamannee dhufu indoom malkaa'ota eegaraqee hinsimattanii makiina baaftanii simattanii motora baaftanii simattanii na wajjin an barattoota kee hiriira dachaasee simadhaa yoo barbaadde takbir warri shaashamannee lammaqna harkaan taate ani waa lallatu jira raajii bareeda akka raajuna agartan mona garreen marraajaa Akka itti barreessu manni hin gartuu. warri shaashamannee qofti barreessaadhaan Warri shaashamanneetii as jala buute kunoo. warri shaashamannee jiran ummata kana qabaanadha ajib miskiina wallah suutii jamal nabii بإذن الله تعالى أهل جامعة على شاشمانة ati bar suudii يا usuu kobilistoonii harkaa qabaadha jechuudha miskiina wallahi kama qaala sheemiini biroo aareera asirraan bu'ee sirra dawwalee barnaaf galchi jedhee barreessee fadhee sirra dawwalee sirki ilaalee amma sirra dawwalaan turre أنا قريجون dhuma duwwaa shaniitiin sirra dawwalee ilaal 23 نما هفوراتي نكاسم جراني يو أنا راجي بر أنا هفوري كنا وان ديبف تكتي نسم بيكه غربا كفري ربنا عم بس Narratti maan bilbille ansilaayoo tana gurra qabee ol isin baaseera bara. warri yerusaalemii Immoo gurra qabu kee doktorri wallaan hin jiru jedheen sodaadhe. maalinna simar إننا وري يرسالمي يسوس إن هرّي أنسي مثلا هرّي harree yaabee yerusaalem keessa dhaqe يا keessa darbe إنه ما ilmoo ilmoo har'a sanas yesuus fidanii uffata isaanii irra buusan innis irra taa'ee jedhama caafni. ufiifu ani wantummaa isinuun raajeffachiisaa ani isinuma na raajaadha nama isin qara ummata raajaa ta'in isinuun na raajeffatu yaara matama keessanuu iyyuu Maal balleessine? miskiina wallahi Ya Rabbi, Allah ya jadi umat akan itu walgene. Sudi. Mau selama maka toko jira menarkaba debeta. si deebi'eera Wallahi gammachuu waan jecheera markata. deebi'eera Ani bar wallahi gammachuu rahir qaamni kee kunin hollataara. Baadiyaa itti dhaladhetti jimaatu jira jedhi. Jimaatu jira. Jimaa jechuun caatii beektaa? Injirti yaada. Hin qabnaa iyyuu laansi himaa ishee Akka ollaa kennaami gara warra ollaa kennaa achi siqanii bara. akkana achi namni isaan nama sadii warri caatii qabu kun isaan nama sadiin qabanii tokko jabaadha namni lama nama waa qabu ku kayyeessaa kana cadhisanii biti jedhaa ergani biti jedhaa inni deebi'aatuma deemaa bita. Achi kun baaroo itti baasee osuma taa'anii qamaan baaroo itti baasee ka qama'u nabii fi simbirree ka caatii bitu tusuu jedhani akka sanii ka nu suudii intiransii dabarsii jedhee mana barumsaa keessa on eccitaa dawaa godhu ana
atini kitaaba warraa dhiiftee TikTok jala galte Kitaaba warra kamii? warra biyya. Itti jalatti hodhi haadhee baran. Bira waatti muuf hin birnaqe harkaan illee hiixachuuf. Ladhattee talagge. Mastiin abdii. Wayye. Osuma nasitti hafaan. Anaa jiraatu Habibi. Jiraadhu haadhoo koo rabbii umurii siifa dabalu. Muhammad Nur Hassan. Gammadi jiraadhu jiraachuu qofaa miti. Muhammad Nur Hassan Adam jedhama Arsii Shaashee irraa si dubbise. Abbaa feetetti. Haadhoo koo naa jiraadhu wallaahi ani immoo Abdii Raggaasaa Baqqalaa Eebbaa Gammachuun jedhama. Maasha Allah. Ati bar jagnaa bar. خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا أكثر حديث كيا في رتمان كيسان كفري كيسا غافا جرو في رتمان كيسان إسلام ما كيسان لغافا في جري محمد عليه الصلاة والسلام في رتمان كينيات جبر سفانا جرار راس بروس ربي نو فجرو أنا فجرو ربي وانو جنون أكان ربي حديث Ustaz Abbas. Naan jedhin maqaa guddaa kana dhugaa rabbii. Abbaas naan jedhime akkasittiin gammada. Gaafa tokko yuunifoormii uffadhee bar shaashaman ol deemaa na dhufte amma na yaadattanii Ustaz? Wallahi yaadadhu. Ani sakaleessa abdii wajjin jimma keessatti dubbisaa oleeyyuu yaadadhu. Isa gaafa shaashamannee ji'a lama dura dhufee ture taraa tokko waggaa tokko dura dhufee ture taraa lama dhufee moo taraa sadii dhufee shaashamannee. Wallahi maashaallah. Jiraadha isin hundumti keessanuyyuu ijatiyya mataa kii irra jirtanii daa'ii babbareedoo warra lafaa dhufaa nafaa cufaa Ustaaz Gingilchaan fa'a nama Suudiin ammoo nama hundayyuu isin hundi keessanuyyuu Suudii Abdii Abbaas Gingilchaa intisaariin tunillee kaleessa edallee si wajjin bakkootitti turre garuu maasha Allah baay'ee tokko wallahi lakkisan hafuuraan hin argine fooniin arge hafuura jettanii ziwaa hafuura kana qaaquuf jaalattanii maal godhaarta Suudii hundi keessanuu fooloon godhaa. Foloo abdii foloo kiyyaallee naa deebis. Yesuus takkas ta'a. Hundi keessanuu fooloon godhame. Yesuus. Irra mukee jedha. Fooloo balleessaa eda'uu san balleessaa obbiraa warra asirra jirtan. Isin hundarraa kiyyatu gadi bu'aa maal isin amma ol faffagaate. Nama kana nama qeequu kana hundi keessanuu irra bubbuusa maasha Allah. Kana. Nama qeequuf dursi uf dubbisii kana gaafa TikTokii banadhu TikTok abdii. Sagaleen keessan hin bade kiyya jiraa? Diina yaastu lallabachaa jira namatti lallabachaa jira hin deebina haasaa. Nama qeequuf dursi uf dubbisii kana gaafa maqaa kana barreeffadhu TikTokii guyyama san banadhee yoo ani TikTokii banadhee akka namni wal arrabsa TikTokii irratti. Nama arrabsaa ana achumaa deebee maqaa TikTokii kiyyaa nama qeequuf dursi uf dubbisii irratti jijjiiradhe maaliif namni taphaa ufiin beene kana maqaa qabaan ta'eef saniif akkas jedhee barreeffadhe. Hundi keessanuyyuu isin jaaladhaa. Ani yoo sani maqaa barreessi jennaan maqaa ustaazaallee waan beekuuf mee inni dafee gassi buusa mee takka ittiin barbaadu dafee gassi buusa namni naa buusu jedhee maqaa himadhee achitti hafuuraan ittime Suudii dhaqee hafuura ittime nama waaqayyootiin raajee. Daftee himattee bari. Anatu maal ta'eetta gaafa yeroo jalqabaatiif gara TikTokii kana dhufu dura Feesbuukii fi WhatsApp Telegiraama irra ture. Maqaa Gingilchaa jedhuun jechuudha. Ustaazawwan yeroo hunda natti barreessanii TikTokii bakkoota dhisi. TikTokii baniitu ol seenii natti barreessinaan jedhan. Hin seenu naqu achi guyyaa tokko Ustaaza Rabii, Ustaaza Walii, Abuu Mu'aaz fa'a wal gahanii nama gara 500 irratti lallabatan. Achi dhaqee jalatti assalaamu alaikum jennaan takkuman arganii onna seensani. Pheenxeen hin jirtu beeki. Ustaazonni namni ol seeni lafaa fuudhuu edanii mire. Gingilchaan kun eenyu mootirraa kaasnaa hin jedhu Ustaaza Rabii. Ati TikTokii guyyaa sad banadheeraa beeki. Achi booda hin tuqinaa nama kennaa jennaan dabarsaasii waan maqaa baafatu dhabee maqaa kana baafatee dabarsaasii jedhee achi ganna darbani. Ati TikTokii silkii kiyya keessaayyuu hin haqe guutumatti.
Ajaa'ib. Achi ji'a tokko akkas booda ammallee dhufanii maa deemte maa buute naan jedhan. Ayaan hin buune nama na buuse jedhan. Deebi ammallee banadhu naan jedhan. Achi banadhee seene. Akkasidha. Inshallah isinii wajji jirraa isin faana jirraa bi'iznillaahi ilkariim. Namticha amma waaqa jiraa jedhu kanaan wallaahi guyyaa kaleessa nama 500 shahaadaa qabsiifannanu. Nama 500 si gabbaa koo raajii akkaan jaba jedhu maqaa isaa mana himnu akkasuma wallaahi raajii akkaan jaba shahaadaa qabsiisneera guyyaa kaleessa. Isin galee? Inni agarre inni agarre. Afaan ati beektu siifaa deebisanii qoe. Waan argite nam tokko naamineeshinii argatu kennaa miti isa of argateef lafa dhiinna lafa dhiinna illee isa of argateef nu arganne osoo hin taane. Wallahi. Thank you. Inni agarre.